Amantiin du'a ajjechaa fi jibba walirratti labsaa turanii amantaa biraa irratti illee du'a ajjechaa fi jibba labsaa jiran hanga ammaatti eenyudha koomintii jalatti naa barreeffame. Dhugaa dubbachuun yeroo hundaa wal jibbanii, wal ajjeesanii, wal qeeqanii, wal salphisanii iddoo waliif hin qabanii wal salphisuu, wal jibbuu, wal ajjeesuu, du'a walirratti labsu. Amantiin kun eenyudha? Koomentii jalatti arguun qaban. Amma ammaatti jechuudha. Waa tokkoon isinitti himan. Akkuma namni tokko kottu buna dhugi, kottu shaayii dhugi, kottu xajjii bita, kottu araqeen bita, kottu biiraan si affeera, kottu uskiin si affeera, kottu bargariin si affeera, kottu kitifoon si affeera. Isa malee nageenyi hin jiru. Iyesuus nagaa keenya, Iyesuus jireenya keenya, Iyesuus karaadha. Iyesuus qoricha addunyaa kanaati. Iyesuus qoricha biyya lafaa kanaati. Iyesuus ifa addunyaa kanaati. Kottu gara Iyesuus. Dhiiran jedhu, dubaran jedhu, nama guddaadhan jedhu, nama xiqqaadhan jedhu. Egaa obboleeyyan keenya mee asumaanoo obboleessi keenya kun wanti inni jechuu barbaade hamma akka isaatti kiristaanummaatti waa maaranatti fakkaata. Haa ta'u malee kana jecha labsu Musaaf Quddusiidha. Wanta akka Musaaf Quddusii hin jiru jechaadha. Amma tokko tokkoonan ragaa isinii kennaa jechaadha Musaaf Quddusii irraa. Iskeel 9 jaharratti mee akka jedhu mee walumaan dubbifna obboleeyyan keeyya. 3 tokko 4 tokko isinii kennee isinii dubbisee bira darbaa. Iddoo koo isa qulqullaa'aatii jalqabiitii jaarsa dubartii dargaggeessa durba ijoollee xixinnoo ajjeesi haa ta'u iyyuu malee warra milikkita of irraa qaban keessaa nam tokkotti illee hin dhiyaatina jedhee isaan jaarsolii mana qulqullummaa dura turanis hin irraa jalqabaniidha. Asirraa mee jaarsoliis ijoollee xixiqqoos yaani walumatti geessiidha bakka. Itti dabalataan immoo Iyyaasuu 11 irratti mee maal akka jedhu walumaan ilaallaa jechaadha. Isaan yemmus warra mandara sana keessa jiraatan hundumaa billaadhaan hin ajjeesan. Waan hafuura baafattu tokko illee utuu hin hambisin raawwatanii hin balleessan. Argitanii? Balleessanii jechii kaanii ibiddaan guban jechaadha. Namas hayawaana warra hafuura baafattu hundumas jechaadha. Xaragan jechaadha. Itti dabalataan Saamu'eel 15 irratti immoo maal akka jedhu walumaan ilaallaa jechaadha. Na wajjin hordofaa. Egaa ati dhaqiitii Amaaliqoota dhiiraa jalqabii hamma dubartiitti ijoolleedhaa hamma mucooliitti harma hodhaniitti akkanumas qotiyyoowwan hamma hoolotaatti gaalota hamma harrootaatti ajjeesii fixii isaaniif hin oo'inii jedhe. Mee rabbi jedhaati wanti kana caalu eessa jira? Matsaaf Quddusiin yoo bicatee bakka 80 wayitti ajjechaa hajaja jechaadha. Asumaanuu warrootan kiristaanaa isiniif ragaa haa taatu dhagaa dubbifadha. Seera keessa deebii 2:33, seera keessa deebii 3:6, seera keessa deebii 2:16, seera keessa deebii 31:18 kuraniiru ajjechaa dalagaa jechaadha. Iyyaasuu 6:16 hanga 24ttis argachuu dandeessu. Matsaafa Iyyaasuu 8:22, Iyyaasuu 11:10 irraa Iskeel 9:5 hanga 6tti, Saamu'eel 1:15 hanga 18tti kun hariinuu ajjechaa ajajaa jechaadha. An kana isiniin jedhu obboleeyyan keenya kiristaanaa dhugaa rabbii dubbachuu fi amantiin keenya amantii muslimaati, nu islaamaa. Garuu horiillee kan qalmaaf halaalaa nyaadhaa nuun jedhee rabbiin nuuf ajaje kana wallaahi akka argine ittiin qallu jechaadha. Awwala waan ittiin qaluu barbaannu ija ishee jalaa dhoskinee qalla jechaadha. Hogguu qallusi maqaa rabbiitiin qalanna. Sanaan booda immoo akka lubbuun illee dafee keessaa bahutti gorraana jechaadha horiidhuma kana. Garuu immoo akka keessaniitti matsaafni keessan harroota jedhimoo, hayawaana jedhimoo, nama jedhimoo, ijoollee jedhimoo, daa'ima jedhimoo wama tokko lafarraa hambisanii fixii ajjeesiidha. Akka quraanaatti amma keeyyata tokko argattanii
ajjeesi islaamummaan nama ajjeesa islaamummaan kana godha jedhumi no wallaahi namni lubbuu nam tokkoo seeraan ala baase rabbiin biratti akka waan nama addunyaa kanarra jiru hunda isaa ajjeeste jechaadha kan rabbiin nutti hime jechaadha garuu immoo nama immoo dhufee masgida itti salaatu irraa na dhorkee salaata kiyya irraa na dhorkee barnoota kiyya irraa na dhorkee jedhu rabbiin jala ciisii du'ii naan hin jedhu irraa fuudhi naan jedha nama dhufee amantaa kee irraa si baasu jedhee nama dhufee masgida kee keessatti si lolee salaata si dhowwee kanarratti qabeenyaa kee irratti rabbiin jala ciisii du'ii nuun hin jenne nuyi jala ciisaa du'aa nuun hin jenne akkuma wangeelli yoo bittaa si qabale mirgatti qabi jedhu sana lakkisaa rabbiin nu jenne nuyi muslima bar dhiiraam nuyi wallaahi rabbiin haqa kee irratti qabeenyaa kee irratti du'i isiin jedha malee jala ciisi si ajjeesee waan kee fudhatee adeemu hin jedhu donqooro wallaahi laatiin baay'ee nama dhibdu bar kanaafuu obboleeyyan keenya viidiyoo kana sheer godhaa rabbiidha sheer godhaa namni irraa haa fayyadamu sheer godhaa wallaahi waa biraayyuu miti sheer naa godhaa bakka waa biraa sinirra barbaada sheer bicha godhaa